Akkam jirtan yaalmaan Oromoo nageenyi fiyyaa qilleensarraan bal'eessinaa dhaqqabuun jedha. Anyway, reefuma tana dubbii galaana nyaatti akkan dhagaheetiin takka isinillee baraaruuf takka rakkoo jirullee isinumatti himuuf hin dhufee jedhee. Gaafa kamsaa hin gadda jechuudha intarvii warra bultuun irratti dubbii tokko intarvii kiyya godhanii turanii. Sani booda nama tokko qofa intarvii godhanii amma websaayitiin feesbuukiin jira haak godhame. Anillee isinitti himuun qabu eenyutu kana duuba kan jiru nama arrabsallee hin qabu mootummaa arrabsallee hin qabu personal interview irratti ilaalchuma kiyyaan dubbadhee rakkoo uummata Oromoo dubbadhee irraa anyway bultuun miidiyaan kun dhiyoo kana as dhufee jedhee erga dhufee garuu hojii guguddaa hedduu namoota adda addaa walitti fidee sagalee uummata keenyaa ta'ee jira kanumatu akkana fakkaatutti mootummaa sodaachiseetiin ija keessa galcheeni. Akka faranjiin jettu the last straw akka jedhan sani amma carraa ta'ee maybe dubbii ani haasa'e santu godhe natti fakkaata akkasnaan jedhanillee marattuu ammoo nanas bahee fi waa lamaaf tokko rakkoon sun jiraachuu bultuun broadcasting service feesbuukii jiraa wal himtanii haak ta'ee jira wanna qaam wan taane peejii jaraarra kaa'anii jiranii tokko maqaa jaraa barreessuu fi lammata ammoo nama peejii sani scroll godhaa isin ijaa jedhanii akkas godhee akka wan infection isinatti illee kompiitara keessa yookiin telefoona keessan balleessu waan ta'eef peejii san maaloo hin dhaqina irratti scroll godhina peejiin sun ammaaf mootummaa saamtuudhaan fudhatamee jira jechuu barbaade. Inni lammataa ammoo Facebook irratti kaampeen godhuu qabna. Beektota wajjin warrillee dubbatu jira. Anillee faana deemutti jira. Akka Facebookiin akkaawuntii kana miidiyaan kun liigaalii miidiyaa rejister ta'ee mirga qabaa jiraachuu fi kanaafiyyuu kaampeen gochuun keenya isin gaafachuun keenya oolu saniifillee warra duuba hordofaa jedha. Maybe aniyyuu deebi'ee isinitti himeen jira. Maybe namni biraallee jira garuu akka beektaniif bultuun broadcasting service akka haak ta'ee warroota san faana deemu akka follower godhu jechuun miidiyaa san akka rakkoo irra godhaniif godhaa jiranii gara kaanitti deeboon deebitee jirti of eeggadha. Mootummaan xiyyeeffatee namoota adda addaa akkaawuntii jara haak godhuuf akka godhaa jiru amma dhagaheen jira. Sanuma isiniin jechuudha.